Haay hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha nutis jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi hunduu bareeda hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii akkam jirtu nagaa keessanii qophiin ayyaanaa maal fakkaata inna akkamidha jirtu miti nagaa keessanii miti baga bara 2016tti ceetanii Inceene garuu har'ee bulii qaaqmeen jaarra bulte bulii afurin nu afachuudha bulii lammaffaa keenya mitiire inna baga geessanii ayyaana gaarii ayyaana milkii ayyaana waan yaaddanitti argattan isiniif haa ta'u warroonni biyya ormaa jirtan immoo warroonni akka keenya biyya ormaa turtanii jechuudha nagaadhaan galtanii ayyaana maatii keessan gidduutti akka kabajan abdii qabna. Inna akkamidha qophiin ayyaana maal fakkaata warri biyya keessa jirtanii warroonni biyya alaa jirtanis illee numa kabajju xiqqoo ijoollee mana maadaamii jiran malee ijoolleen ala keessa ala baanii hojjetan ayyaana kabajuu danda'u jechuudha. Inna warroonni mana maadaamii jirtanis abshirii guyyaan jira in darbaa biyya keessatti galtanii ayyaana hin kabajuun isiniin jedha. Asumaan immoo kottaati marqaa nyaadhaa. Kun argaa marqaa nyaachaan jira. Ani immoo amma torbee 3 guute jechuudha boru jimaata qidaamee torbee 3ffaa guute jechuudha. Akkamidha nan uqqadhe muna furdadhee garuu namni baay'een hin qannaste naan jedhee qannasuun illee numa jiraata jechuudha yeroo deessanii. Maaliif jennaani inni keessanis hin gannama waan ta'eef isa biraa immoo mucaan keessanis isinirraa hirata waan hundaa waan ta'eef inuma uqqatu jechuudha. Garummaa ergasii furdachuu dandeessu xiqqoo ishee yeroo duraa garuu baay'ee tokko nyaata nama jibbisiisa amma torbaan tokko amma torbee lamatti deessanii yeroo ciiftan nyaata nyaadhu isiniin godhu homaa tokko isiniin beelessu jechuudha. Garuu torbee lama booda garuu nyaata baay'ee tokko nama kajeelchisaa nyaadhu nama godha. Waan nama argitan nyaadhu nama godha duukaa dubbachuudhaaf baay'ee nama beelessa. Amma yeroo kana sa'aatii kana amma sa'aatiin akka Itoophiyaatti sa'aatii 4 ta'uuf jechuudha 3 wayii garuu gizee lammata nyaachaa jira. Ganama nyaaddee ganama daabboo fi shaayii nyaaddee amma immoo marqaa nyaachaa jira jechuudha. Baay'ee tokko nama beelessa dhugaa dubbachuudha. Inna maaliif wasfaatiin keessan tokko amma fudhatti tokko immoo waan hoosistaniifis nama beelessa jechuudha waan daa'ima hoosistaniif. Duras immoo namaa nyaatamu waan ta'eef amma yeroo kana nyaadhu nama godha. Amma torbaan lamaa garuu nyaata si jibbisiisa. Namoonni baay'een hordoftoonni chaayinaala kooti naa gammaddanii jirtu baga nagaan hiikkattee baga nagaan of kaltee mucaa gaarii haa ta'u mucaa biyya bulchuu haa ta'u. Jettanii baay'een keessan naa gammaddaniirtu komantii keessan argeen jira guddaa tokko naaf galatoomu baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja jechuudha waan naa gammaddaniif tolaa isiniif haa gammaduu isinis akkanatti akka keenyatti galtanii deessanii kan namoonni biraa immoo isiniif gammadan isiniif haa godhu warroonni naa gammaddan jechuudha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa mamoo mucaan kun rafee jira yeroo dhiyaatti hin argitu maqaa isaas isinin barsiisa.
akkana isiniin jedha hordoftoonni kee. Hiriyoonni lamii oolaa fidanii nama qalanii. Garuu gaaf sana viidiyoo hojjechuun natti hin mijanne ciisaan jira jechuudha. Namnis immoo ganaa immoo araasii taatanii kaatanii viidiyoo waraabuun namatti hin tolu. Sheebiin nama qabachuudha. Innaa kennaa mucaa kootii dhufee isinis na agarsiisa jechuudha guyyaa tokko. Maaliif gizum tokko isin agarsiisa eetanan dhiise kennaa baay'ee dhufeef jechuudha mucaa kiyyaa fi isinitti mul'isa. Guyyaa tokko viidiyoo biraatiin na eega. Innaa warroonni na gammadan baay'ee tokko isin jaalladha isin kabaja. Kottaa marqaa nyaadhaan isin jedhan afaana. Akkana ijji koo buna tan qaxaqaxaa na rifatte jechuudha. Ganaa ayyaana kana oolanillee namni hin dhufa keessummaan ganaa jechuudha. Dhuga keessummaan baay'ee tokko yaa'a jechuudha. Rodeessanii nama wannoo ta'a jechuudha. Nama dadhabsiisa dhuga. Anillee homaan hojjedhu garuu ta'ullee dadhabbii baay'ee qaba jechuudha. Keessummaan qaniidhaan isinitti dhufu. Marqaarratti miriindaa dhugaara. Marqaarratti waan dhugan jedhuun ta'an garuu marqaarratti dhugaan nyaata hundaa jechuudha. Na bareeda jira. Miriindaadha bishaan miti. Miriindaan ijoo miriindaan inni Haayilaandii birrii 220 fa'aa galee jechuudha. Yeroo nani duroomaan jedhu rikkaasha ture. Jechuun rikkaasha illee miti birrii 180 ture. Osoo nan hin dahin. Amma birrii 220 ta'e isayyuu hin argamu jechuudha barbaade. Warroonni biyya Arabaa jirtan yeroo biyya Arabaa jiru miriindaan koorraa waaqa. Dhibee kulaaleetiif fa'aa namatti vitaaminaa min jennaan nuunurra jiru. Asitti mamma torbee lamaa minaamne miriindaa dhugdan malee bishaan dhuguun garaa nama dhukkubsaruu da'anii ka'anii. Kanaafuu amma ammaa gaa miriindum dhugaa jirra. Isa kana booda hin beeknu. Kana booda bishaan dhugna jechuudha karaa nun dhukkubu kanan booda. Innaa kanas hin jedha. Like share naa godha. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja warroonni kanaan dura naa gammaddan galatooma. Isin jaalladha isin kabaja. Isin jedha. Bye bye. Amma viidiyoo biraatiin wal arginutti nan dhufa yoo dhiyoomu hin turu nan dhufa. Ciao.